Akka moltan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenyarraa qophii gara oduudhaan jalqabee amma keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya artisti Kumalaa Addunyaati. Artisti Kumalaa Addunyaa akkuma hundi keessanuu beektan yeroo qophiin Oromoo biyya kanatti jiru yeroo adda addaa qophii Federation Square kan waggaadhaan communitiin Oromoo dhiyeessu irratti hojii mirqaansaa fi bareedaa kan Oromiyaa hunda bakka bu'u dhiyeessuudhaan beekaman beektu. Kanaan alas sagantaa cidhaa gaa'ilaa irratti argamuun akkasumas guyyaa dhaloota adda addaa irratti argamuudhaan guyyaa ayyaanota Oromoo irratti argamuudhaan aartii Oromoo nama beeksisaa jiru artistii beekamaadha. Egaa ani amma kanan isa beeksisee isin immoo akka itti isa beektan jiraachuu danda'a. Har'amee ani wama xiqqoon isa gaafadha. Otoo sirbitu wanti si aarse jira artisti Kumalaa takka wanti si mudate isteejii irratti haa ta'u maalitti haa ta'u? Dhugaatti waliin aarse hin jiru. Wallee yeroo wallistu hedduu mirqaantaa nama hedduutti wajjin sirbaa. Ammoo yeroo wallistu namni yoo taa'ee na laale sirba sanniin gabaabsa. Ni naara namni taa'ee toona laale keessattuu aruuza yookaan immoo cidha yeroo naqee yeroo wallistu yeroo callisee taa'u taaziyaa dhufe uummanni federee xiqqoo ni naara malee waliin aarsee waan nama mudate hin jiru. Ajaa'iba namni sirbaa dhufe taa'ee ilaalaan maa dubbii. Mee kana waan tokkoof hin kaase qophii dhimma kee irratti wal qabatee darbe irratti yaada obbo Aliyyiin kenne tokko laaleetan. Gaaffiif deebiin kenne irratti yeroo sirbitu sirba sanaaf naannoo sana taatee sirbitaa ofirraan fattallee kan jedhu gaaffii wayii kaaseera. Maal jechuudha kun mee anumaayyuu naa galuu didee maal jechuudha wanti kun? Dhugaatti yeroon aadaa hedduu aadaa wallisuun jaaladhaani. Aadaa wallisuun jaaladhaa. Aadaa fi sirba warraaqsaa fi rakkoo Oromoo dhiphina Oromoo wallisuu jaaladhaa. Yeroon aadaa wallisuu akka malee mirqaaneetu wallisa. Yeroo adda addaa namoonni eessatti dhalatte fa'aa jedhanii dhimma godhatanii namoota na gaafatantu jira. Bakka itti dhalatte wallaallee eessatti dhalatte yeroo Boorana sirbitus gurbaan Boorana jedhanii yeroo Harargee sirbitu Shaggooyee sirbitus gurbaan Arfan Qalloo jedhanii yeroo dhiichisa Shawaa sirbitus waan biraa jedhanii na gaafatan keessaatu bara biyya kana keessa dhufe hedduu natti tola aadaa Oromoo sirbuun. Ani jireenya keessatti waan natti tolu ilmi namaa of ta'ee argamuutu natti tola. Of ta'ee argamuun caalaa waan sammuu nama gammachiisu hin jiru. Sammuu ofii bilisoomsuu jechuudha of ta'anii argamuun. Kanaaf aadaan Oromoo hundi natti tola. Kanaaf hedduu mirqaanetu sirba. Hedduu sirraa argineera dhugaa wanti kun baay'ee waan hojii kee irraa hubatamu. Garuu ammaan eessaa fuute ogummaa kana? Manni barnootaa hin jiru biyya akkas godhaa kan jedhu kan nama barsiisu hin jiru eessaa fuute kan? Uumama yoo waa'ee Oromoo jaalatte waa'ee dhimma Oromoo akkuni kiyya jettee too jaalatte hedduu dinqisiifatta. Dhugaa siimafammaa ani walleen itti dhaladhe naannoo itti dhaladhe wallisuurraa gara biraa yeroo wallisee ta'eetu argame irra Oromummaan kunatti dhaga'am bakka san ta'eetu argamuuni akkaan sabboonaa cimaa ta'ettiin of ilaala. Waa'ee Oromoon qabdu hundi kiyya jettee jaalachuun waan tokko. Lammaffaa immoo maccaatu lamatti yeroo wallisaa turre sun mana barnootaa guddaadha jedheetiin amana. Maaliif Oromoon bikka adda addaatii dhufee yeroo dura wal argu wallee hin beeku garuu waggaa 3 waggaa 4 booda wallee hunda wajjumaan shubbisanii Harargee dhufee sinni Arsiirraa dhufee sinni Booranarraa dhufee walleen Oromoo sirba ka'ee waliin sirba. Kun immoo waan gargaaruuf asittillee waan kana dalaguuf ergan dhufellee waan aadaa naannoo kana jiru waan jijjiiree akkasitti waan sirbamu godheef Oromoo wal bara aadaa isaa walirraa bara waliin ka'ee sirbaa. Kun Oromoon akka tokko ta'e illee ni agarsiisa. Aadaan Oromoo kiyya jettee fudhachuu Oromoo jaalachuudha kan ka'e natti fakkaata. Dhugaatti amma meeyyoo teenyee ilaallu akka sirba kee namni jaallatu akkamitti beekta? Maaliin madaaltu amma sirbitoon nam sirba keessa namni jaallachuu naa ka'ee sirbuu laaltu moo yookaan immoo dursitanii akkamitti fiddu isin maal gootanii?
Aartiin tokkoffaa atummaan mataa kee itti gammaduu qabdi. Gaafuma wallee baastu gaafuma wallee hojjettu itti gammaduu qabda. Yoo kan aadaa ta'e immoo aadaa akka uummanni jaalatu ni beekta. Aadaan kun akkamitti bareechetu sirba akkamitti yeroo fooyyessee sirbee uummanni kun itti gammadettee ni beekta. Kan biraa immoo uummata keessatti guddattee keessatti dhalattee dhiphina isaa ni beekta. Bakka isa hooksisu beekuu qabda. Kuni ogummaa aartii keessaa tokko jechuun bakka uummanni kee isa hooksisu hooquufiin jechuun waan isa gammachiisu dalaguu jechuudha. Kanaaf aartiin tokkoyyuu ofii keetiif otoo hin taane akka sirbitu uummata san bakka buutee sammuu miliyoona nama hedduu booji'u jechuudha. Kanaaf aartiin jaalatama. Waaqni dhugaa bareeda. Mee duubattiin si deebisa. Sirbannaa jalqabdu maaliin jalqabde? Gaaffii kana yeroo baay'ee gaggaafatamuu jalqaba dandeessa garuu sirba kami kan ammaatti ittiin jalqabde sirbuu? Sirba ittiin sirbuu jalqabe bara 1994 kan 95 fakkaata guyyaa birasaa yaadadhu sirba alaabaa jedhu ni jalqabe. Dhiiga gootoowwaniin sararamtee lafee qabsaa'otaan ijaaramtee si arguudha hawwiin koolkaatee ka jedhu ni jalqabe. Kan wada obboleetti kiyyaa hangaatu wajjin kaasatti isaa baasne kan itti barreessuu jalqabe kan itti yaadaloo baasuu jalqabe sirba alaabaa jedhu. dhugaadha mee sirba sana irratti qoshinu jechuu dandeessa iddoo keessaa
ammayyuu dhugaa fuutee naan galte alaabaa fuuldura koojaa jiruuf isan ilaalaa jira. Dhugaadha alaabaan kun seenaa guddaa qaba mataa hullu qabachiisee nama nu godhee kan faarfamus qabu hojii guddaa hojjetan dhugaa hedduu galatoomaa nu jiraadha. Mee amma maalitti jirtu? Ani maalitti jiru kaleessallee yeroo biyya jirullee waa'ee Oromoo walisaa ture otoon biyyaan bahini kaasetta lama baasetiin biyyaa bahee waan sababni itti biyyaa bahee itti jiraachuu dadhabee doorsifamefillee sababuma walleetini waan wallee jalqabeefillee waa'ee dhimma Oromootii fi waan itti biyyaa baheefillee waa'ee dhimma Oromootii fi ergan guyyaa jalqabeeti wallee sin dhiifne walleenis nan dhiifne waa'ee dhimma Oromootti man jira yeroo biyya baqaa turellee baandii ijaaree akkasumas socho'aa ture erga dhufeellee waama ogummaa kanaan itti jira ani akka nama nutti namuu waan danda'uun ogummaa qabuun waa Oromoo fi ogummaa achaadhaan keenya ni guddataa sabboonumaallee kan jedhe waan namanuu fi amma wanatti illeetti man jira amma immoo bara baay'eedhaaf Oromoonni sabqunnamtii baraa kanaanii biyya baatee wallee dhiiftee sidimaan baaftuu eessa baddee duruu waa'ee Oromoo wallistaa amma eessa jirta jedhu amma Austraaliyaa warri Austraaliyaa na beekanii waa'ee Oromoo dhiiseen beekuu kanneen alaa jiran immoo akkan keessaatu warri biyya jiran akka waan Oromoo irraanfateetti ilaalanii lakkiin irraanfanne asin jira jechuudhaaf bara hedduu amata beekateera dasirbu amata 12 ergan kaasetta lammaffaa baase amma bara haaraa kanarratti CD ajaa'iba jedhu gadhiiseetiin jira. Ajaa'iba CD ajaa'iba kana dhaga'e maaliif ajaa'iba jetteme? Waa hedduuf ajaa'iba jedhee waan bara kana waan duriin jirru waan ta'aa jiruuf ajaa'iba jedhee baase ajaa'iba kan jedheef baran biyyaa ba'uun ajaa'iba jedhee akkattiin biyyaa ba'e sirbu masaayyuu bara sana maqaatti moggaafte jechuudha. Ajaa'iba jedheetan bara sana barreessuu eegalee. Qabaataan agabee horee nyaata dhabee abbaan biyyaa jooree oliif gadi labee keessummaan rafa dinqatti ol darbee abbaa manaa baasee alatti gad darbee kijibni ol galee hanqi ala bulee dhugaan bakka dhabee yakka nurra saaree numa nu hin dhahee numa nu hin qalee numa naan baasee mana keenya galee miilan mataa oqiraajii kan baranaa kara deemaaf jennee gallakki mana nagaatti Oromiyaa jedheetiin barreessee biyyaa ba'e. Nairobi Morgan dhufee nama bakkalchaa jedhamutu kan hafee fi itti barreessee adhaamsa adda addaa qaba waan Oromoo keessa jiru waan rakkoo Oromoo keessa jiru fi waan diinni Oromoo keessa jiru waan fokkataa lachi keessatti jira kanaaf Durin jirera jibo sabiya bae chupuni ye boya durse namade ajaiba kambarana namadiba yakama jedame abban nuga kabu kamide himate midama adabo ajaiba kambarana namadiba warabe sajadare damno fira durre nan tutafta seramura Anaatu si beeka waa'ee kan keessirra kan jedhuun nu dhibee alaa dubbee bara. Anaatu si beeka waa'ee kan keessirra kan jedhuun nu dhibee alaa dubbee bara. Ajaa'iba kan barana nama dhiba. Ajaa'iba dubbee bara nama dhiba. Gabatana gabe hore nyata dabe abambi
Keessummaanni rafaa borootti ol darbee abbaa manaa baasee alatti gad darbee. Ajaa'iba ajaa'iba kan baranaa nama dhibaa. Numa nuyi na'ee numa nuyi qalee numa nu baasee mana keenya galee. Ajaa'iba ajaa'iba kan baranaa nama dhibaa. Milammataa hooqee raajii kan baranaa kara deemaaf jennee kan lakkifnee mana. Milammataa hooqee raajii kan baranaa. Kara deemaaf jennee kan lakkifnee ajaa'iba. Ajaiba, ajaiba kan baranaa nama dhibaa. Ajaiba, ajaiba dubbii baranaa nama dhibaa. Yeroo duratti lammii wal jaalata guyyaa gaafa rakkoo walitti birmata. Ajaiba, ajaiba kan baranaa nama dhibaa. Bara ammaa garuu foonfoon isaa jibbee walirratti duulee ormaaf tuma dibbee. Ajaiba, ajaiba kan baranaa. Durbara kakola milammi ganuni abara makaa jedhamee haraamoo. Ajaa'iba ajaa'iba kan baranaa nama dhibaa. Dhaloonni ammaa garuu boolla waliif qota waliif na'uu dhabee itti wal darbata. Dhaloonni ammaa garuu boolla waliif qota waliif na'uu dhabee itti wal darbata. Ajaa'iba ajaa'iba kan baranaa. Ajaiba, ajaiba dubbii baranaa nama dhibaa. Baay'ee dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo Triple Z irraa qophii isiniif darbaa jirudha. Gaaffiif deebii aartist Kumalaa Addunyaa waliin taasifamedha. Gaaffiif deebiin kun kutaa kanaan hin dhumu kutaa lammaffaa isaa torbeetti deebina. Aartist Kumalaa Addunyaa sirboota kanaa kan albamni isaa ajaa'ibaa jedhu kana gadhiisee amma gabaarra oolee jira. As Melbourne keessaa mana kaaffee Awaash kan Fortiskeetti argamu mana Abdii kan Tasfaayitii argachuu dandeessu. Akkasumas warri daandii irra jirtan immoo mana obbo Abdataa Hoomaa itti argachuu ni dandeessu. Kanaan alas aartist Kumalaa Addunyaa mataa isaa qunnamuudhaan sirba kana argachuu ni dandeessu. Egaa akkuma beekamu sirboota ba'anii orjinaala isaa bitachuun seerasi. Sirboota koppii godhachuu yakka kanaan alammoo Oromummaa xiqqeessuudha. Namni Oromummaa guddisuudhaaf yeroo tattaaffii godhutti waan namni sun hojjate orjinaala isaa bitatanii dhaamsa isaa dhaggeeffachuu waan sabummaa ofii irraa eegamus gatii Oromummaa baasuun barbaachisaadha jenna. Qophii keenya amma gara istuudiyootti isin deebisaa qophii safitti. Qophii kana torbaan dhufu itti deebinaa. Gaaffii yoo qabaattan nu bilbilaa, nu barreessaa, nu qunnama. Fayyataa an qopheessaan qophii kana dhaabasaa waq jiraatee amma gara qophii isa kaanitti isin deebisaa. Torbaan gaarii.